Seenaa gabaabaa weellisaa Artist Elemoo Alii. Daluu ke baay'ee cinaan dargaggoota. Daluu ke baay'ee cinaan dargaggoota. Ka jiru siif gahaa ka du'e mahoota. Ittaala fayyada. Weellisaan Oromoo hangaftichi Artist Elemoo Alii yookiin Ahmad Alii kan dhalate Jeenuwaarii yookiin fulbaana 18 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1960 takka abbaa isaa obbo Alii Ahmad Roobaa Wadaay Galmoo Hormoosootii fi haadha isaa aadde Makkiyyaa Hassan irraa baha Oromiyaa Fugug yookiin Harargee magaalaa haadha gootota hedduu tan taate Haramaayaa ganda gadiitti dhalate. Akkuma Oromoon biddeen nama quubsu yookiin eelee yookiin qibaaba irratti beekama jettee dubbattetti Artistii Elemoon ijoollummaa isaarraa nama haalaan faxinaa ture. Elemoon bara ijoollummaa isaa barnoota yookiin Qur'aana Islaamaa hordoffii abbaa isaatiin achuma Haramaayaatti barachaa ture. Garuu Artist Elemoo Alii seenaa ijoollummaa isaa yeroo dubbatu akkana ja'a. Ani gaafaan ijoollee san abbaan kiyya waan haalaan na jaalatuuf waan hin anqara'u natti as dhihaachuudhaan na caqasuu ture. Guyyaa tokko akkuma tasaa anumaa aana oona iina aanuun ji'ee qara'u natti as bahee samucaa maali ati yeroo hunda aana oona iina aanuun numa jetta maaliif Qur'aana akka biyyitti qaraatu kan hin qaraane ji'ee natti dubbate akka nama aaruu tattahaadha. Duuba anis nin ji'eeni Qur'aana nin qara'a bariyaa abbaa kiyya hundaa'uu jennaan abbaan kiyyaas lafaa ol ka'ee walakkaa isaatti addaan banee mee kunoo qara'i jechuudhaan na dura qabe. Tole je'eenitiinis itti aansee Qur'aana abbaan kiyya addaannaaf bane waanuma afaan Qur'aanaa tahee kan san dura beeku fakkeenya godhachuudhaan walitti qindeeffadhee wajannatuhu wa azaabuhu wa rahmatuhu allazii kana jechaa sammuu tiyya keessatti walitti qindeesseetumaan Qur'aana qaraatii irraa tuqe ja'a. Yookiin itti duuba abbaan kiyyaas dhugaa seetuma gammadee innas badhaasee achumaan nan dhiifne na fuudhee sheekha bira nageessee mee qara'i naan ji'e. Anis amma walitti qindeeffachuun kiyya afaan akka duraanii san sheekha biratti nan baaftu waan taateef jecha ofirraa hin dhuguma himi lakkiisan anumaatu walitti qindeeffate malee achirra waan jirtu je'eetiin firraa dubbadhe jedhe. Duuba abbaan kiyyaas wallaalaa tahuu kiyyaafiin waan daa'imni walitti qindeeffate Qur'aana sehee gammadee miti jechuudhaan aaree lafaa ka'ee sheekha biraa baadiyyaarraa fidee achuma mana keenya cinatti jaaree fi mana qubsiisee anis Qur'aana qara'ee innilleen qara'ee fixee abbaan kiyya san booda hoggaa dubbatu khayru manaaf taatee biraati jechuudhaan dubbachuu ture je'ee mudannoo gaafa ijoollummaa isaa keessaa takkittii tanaan nu bohaarsee ture. Karaa biraatiin Artist Elemoo Alii ijoollummaa isaatirraa sammuun isaa roorroo uummata Oromoo irra sirnoota mootummoota gabroonfattuu Habashaatiin gahaa turte san ijaan harkaa waan guddateef warraaqsa uummanni Oromoo roga hundaan taasisu sirnoota kiyyoonfattuu Habashaadhaaf onqolchuudhaaf adeemsisan tumsuudhaaf yookiin deeggaruuf jecha sirboota uummata kakaasan weellisuu jalqabe. Wayita sanitti umriin isaa waggaa 12 ture. Diinan keenya hedduu duriis tahe amma akka bilisoomnu hin fedhan gonkumaa. Diinan keenya hedduu duriis Haluma kanaan diinni jibba hawaasa Oromoo garaa keessaa qabu Elemoo Aliitis akkuma gootota Oromoo kanneen akka akaakiyyee fi abaabiyyoota isaa adamsetti adamsuudhaaf faana isaa dhahuu jalqaban. Artist Elemoo Alii bilchina sammuudhaa uumamaan rabbiin kannee fi waan qabuuf yeroo gabaabduu keessatti gosoota meeshaalee muuziqaa hedduu taphachuu barate. Roorroon diinni Oromoo
Oromoo irraan gahus itti cimaa deemnaan laaffachuu diddee ummanni Oromootis qabsoo isaa itti cimsaa deeme. Duuba weellisaan Elemoonis sirboota warraa isaatiin ummata dammeessuu itti fufe. Irra deddeebiidhaan akeekkachiisaa fi hidhaan itti jabaachaa deemnaan Elemoo Alii qe'ee abbaa isaa tan itti dhalatee lakkisee bahuun dirqama itti taatee baqattummaadhaaf isa saaxilte. Haaluma kanaan bara 1974 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti biyya Jabuutii seenee albama yookiin kaaseeta isaa tokko kan dura maxxansee raabse yookiin gurra hawaasaatiin gahe. Sirbi gaafas inni maxxanse keessaa akka fakkeenyaatti mata duree yoo fudhanne sirbi tokko haalaan lume. Qawwee fannifatee gaaratti hirkatee diinansaa eeggata garaasaa hidhatee kan jedhuu fi kan kana fakkaatan fa'aa ture. Haaluma kanaan eega biyya Jabuutii waggaa 7 jiraatee booda ammas baqa lammaffaatiif biyya Jabuutii gadi dhiisee bara 1980 takka akka lakkoofsa warra Awurooppaatti biyya Saudi Arabiyaa seene. Elemoo Alii Saudi Arabiyaa keessattis qormaata jireenyaatii fi mudannoolee hedduu dabarsee ture. Sanirraa ka'uudhaan kaaseetota isaa keessaa kanneen yookiin albamaa kaaseeta yaa jiruu biyya ormaa mukaa citaannaan mormaa jedhu bara 1986 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti qilleensarra oolche. Silaahis biiti namaa biyya ofii namaan taatu garaan haadhaa hangamuu jabaatu hanga ayyadaadhaa namatti hammaatu jettii mitiiree Oromoon dur yeroo maaqmaaqtu. Sagantaan diinni alaa fi keessaan ummata Oromoo balleessuudhaaf tumate biyya Saudi Arabiyaa keessattis Elemoo Alii jalaa hin hafne. Basaastonni mootummaa kanneen gaafas maqaa imbaasiitiin bakka bu'anii Saudi Arabiyaa keessa jiraatan artist Elemoo Alii akka qabamee hara biyyaa darbamu irratti hojjechuudhaan qabsiisan. Bitti ofii aadaa namayyuu jabeessaa hangam fagaatullee galtisuma keessaa. Garuu Elemoon an lammii biyya Soomaaliyaati malee Itoophiyaa miti jechuudhaan dura dhaabbatee mormuudhaan gara imbaasii Soomaaliyaa tan Saudi Arabiyaa keessa jirtu geessan. Achittis waan afaan beekuuf jara imbaasii Soomaaliyaa keessa hojjetanitti dhugaa jirtu san lafa kaayee ibseefi an lammii Itoophiyaa saba Oromooti. Garuu na qabanii Itoophiyaa yoo nageeffatan akka ajjeechaan na eeggattu waan hin beekuufiin Oromoo fi Soomaaleen tokkichaa isaan lachuu ilmaan kuushi je'eetiin Soomaaliyaa himadhe jennaan jarri hojjettoota kan achi keessa jiran kanneen biyya Soomaalee bakka bu'anii imbaasii Saudi Arabiyaa keessa hojjetan sun gammachuudhaan naqee balanii haaluma kanaan Saudi Arabiyaa keessa turtii waggaa 5 booda akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1986 Soomaaliyaa Maqdishootiin darban jechuudhaan nuuf ibsan. Ya biyya koo gaarii ansumaan bareessaa bitti ofii haadhaa namayyuu jabeessaa hangam fagaatullee galtisuma keessaa. Ka'ee teenya bal'oo barzaa fi gagalloo. Artistiin hangaftichi Elemoo Alii godaansa baqaa kan yeroo sadaffaa biyya Soomaalee Maqdishoon simatte. Welliftoonni Oromoo kanneen akka Yoonis Abdullaahi fa'aan biyya Soomaaliyaa keessa waan isa dura achi jiraniif dandeettii fi ogummaa inni qabu ni beekan waan ta'eef aartiin inni qabu waan jaalatamtuuf jecha baandiin biyya Soomaalee takka ifitti fudhachuuf akka waliigaltee mallatteessuuf gaafatte. Gaafannaanis garuu Elemoon Alii akeekaa fi kaayyoon isaa dheertuu waan taateef
jecha mallatteessuu fi didee biyya Soomaaliyaa keessa turtii ji'a lamaatii fi guyyaa 15 booda ammas godaansa isaa baqaa kan yeroo afuraffaatiif gara biyya Xaaliyaan imala isaa jalqabe. Shankora gannaa Maysar gannaa wanti yoo marrattu faratoo himimsitu ormaa bobbee baruudu horii waareedeedu. Haaluma kanaan Xaaliyaan keessa eega waggaa tokko guutuu jiraatee booda ammas imala isaa baqaa kan shanaffaatiif akka lakkoofsa warra Awurooppaadhaa bara 1988tti biyya Kanaadaa Torontoo dhaqee jireenya isaa biyya ambaa keessa maandheeffatee abdii bilisummaa uummata Oromootii fi lafa Oromoodhaatiif garatti qabatee jiraachaa tures jiraachaa jiraasi. Yaa jiru biyya ormaa kachitaa namormaa. Artistiin Oromoo hangaftichi qabsaawaan ilmi goototaa Elemoo Alii dandeettii meeshaalee muuziqaa kan ammayyaa fi kan baraatis hedduu nama horatee qabudha. Meeshaalee muuziqaa kanneen akka fuluuta yookiin ululloo, harmoonikaa, tiraampheetii, beezaa, gitaarii fi kiiboordii ammayyaatis taphachuudhaan beekama. Kana malees miidhagina sagalee dabalatee dandeettii walaloo fi yeedaloo qindeessuudhaan sirboota yoomillee sammuu hawaasa Oromoo keessaa baduu hin dandeenye hedduu sabaaf gumaachee ture. Nafsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Yaa ilmaan Oromoo hundi walii galaa. Walumaa galatti artist Elemoo Alii umrii isaa daa'imummaa isaarraa eegalee hamma har'aatti albamoota yookiin kaaseetota 24 ol sirbootan qeenxee yookiin siingiliidhaan ala 24 ol hangartee yoo gadi fageenyaan laalan nama dinqisiisan afaan Oromootiin ala afaanota alagaatis hedduudhaan kan akka afaan Hararii yookiin Adaree, Soomaalii, Ingiliffaa, Suudaanii fi Arabaatis dabalatee afaan Oromoodhaatii wajjin waliigala afaanota jahan sirbee warri afaan kanaan dubbatan hundinuu rakkina hawaasa Oromoodhaa hubatanii gahee gama isaanii akka bahatan godhuuf tattaaffii fi shoorri inni taphate kan hammana ja'ame dubbatamuudha miti. ولكنه أسفا هدوء وبصمته الكاتم من. ولما قالت artist Elemoo Alii tumsi inni qabsoo Oromootiif taasise karaa roga aartiidhaatiin malillee waraana bilisummaa Oromoodhaa kan mootummaa saamtuu wayyaaniitiin biyyuma abbaa isaaniitirraa baafamanii biyya Eertiraa maandheeffatanii jiraatan jiraachuu fi jiraachuu dhaba isaaniitu addaan baafachuudhaaf je'ee Kanaadaarraa karaa Eertiraa dhaqee waraana bilisummaa Oromoo arkee daawwate. Hawwisoo waraana bilisummaa Oromootiif meeshaa muuziqaadhaa akka bituuf baandii isaaniitiif waadaa galee fi bifuma saniin biraa as deebi'ee yeroo lammaffaadhaatiifis meeshaalee waadaa galeefsan guutumaan guututti bitee fi dhaqee geessee gumaacheef. يهندس في السر ذرات وصفته والهبة الشلالين كمجل هنكي والهبة الشلالين كمجل هنكي Keenya bal'oo zaafii qaqalloo haala shankora gannaa amma isa argannaa keenya bal'oo. Artist Elemoo Alii waa malee miti ilma gootaa jennee kan dubbanneef nutilleen Elemoo Alii Ahmad Rooba Wadaay Galmoo Hormoosooti. Abaabiyyeen isaa Wadaay Galmoo Hormoosoo abbaa gadaa Raabaa Doorii Bultumaa kan maayyiitii fi
hangafa lola calii calanqoosan gadaan raabaa doorii bultum akkamitti capha jechuudhaan lola labsee ofii isaatiifis achitti harka diinaatiin goota wareegamedha. Akaakiyyeen Elemoo Alii Roobaa Wadaayis akkuma abbaa isaatti diinaaf harka kannuu didee harka diinaatiin nama wareegamedha. Haaluma saniin ilmi Roobaa Wadaay Ahmad Roobaatis harkuma diinaatiin akka wareegame seenaan ni dubbata. Nutilleen kanumarraa ka'uudhaani seenaa aartist Elemoo Alii yeroo dubbannu hundee hidda dhaloota isaa yaadachuudhaan gootota biyyaa fi sabaaf lubbuu isaanii aarsaa godhanii seenaa yoomillee garaa keenya keessaa nu hin banne dhalootaaf dhiigaan barreessanii warreen dabran san maqaa isaanii tuttuquudhaaf dirqamne. Yaada ifqolummaa naatu hunda caalaa sammuutti qabannee hin deemnu shalaalaa. Yaada ifqolummaa naatu hunda caalaa. Walumaa galatti aartisti Elemoo Alii yeroo ammaa abbaa ilmaan torbaati. Abbaa ilmaan torbaa yoo ta'u ilmaan isaa torban keessaa lama Ibsaa Elemootii fi Leensaa Elemoo faana abbaa isaanii bu'uudhaan aartii fi qabsoo Oromoo keessaa qooda fudhachuun isaanii beekamee jira. Mutti qabannee hin deemnu shalaalaa. Turreen haqaatamii hundinuu ni beeknaa. Osoo kana yeenyu maaliif tattaafannaa? Yaa ilmaan Oromoo hundi walii galaa. Weellisaan hangaftichi aartist Elemoo Alii sirboota inni sirbee tokko tokkoon ilaallee yoo jenne guyyaa tokkoo miti torban tokko nuuf hin gahu waan ta'eef hanquma dandeenyu waliin haa laallume. Maqaa keenya malee kan namaan eehamu. Maqaa keenya malee kan namaan eehamu. Akkasuma ambaas goosaadhaan hin waamnu. Goosaadhaan hin waamnu. Duris Oromoodha har'aas Suman adesa, bini fi hada, namni hedesa, nugam fagaatule. Weellisaan Elemoo Alii sirboota isaa keessaa akkuma ni laalla waliin jennetti itti haa dibnu. Qe'ee teenya balloo barzaa fi qaqalloo aalaa shankoora gannaa miimma eessaa sannaa kan jedhu yeroo biyya ofii keessaa bahanii biyya ambaa keessa taa'anii qe'ee fi warra'ii fi hiriyoota ijoollummaadhaa yayyaadachaa imimmaan harcaasaa gaddaan liqimfaman san ana caalaa warri irra geesse haa ibsu je'eetiin bira dabra gama kiyyaan. Qe'ee teenya balloo barzaa fi qaqalloo aalaa shankoora gannaa amma eessaa argannaa. Qe'ee teenya balloo barzaa fi qaqalloo aalaa shankoora gannaa amma eessaa argannaa. Yaa jiru biyya ormaa mukaa qixaannaa mormaa. Akkamiin obsee turaa akka keenya atis warrarraa dhalatte haadha abbaa kee bilisummaan gantee qananii ilma namaa irraan tarkaanfattee saba kee mul'isuuf bosonatti galtee ashamiyaa waboo je'eetii qabsoo irratti waraana bilisummaa Oromoo jajjabeessuun aartiidhaan bifa kanaan ibsee ture. Kana qofaa miti sirboonni Elemoo Alii dabalataan ammaas maqaa keenya malee kan namaan eehamnu akkasuma ambaas qoosaadhaan hin yaamnu turis Oromoodha arras Oromuma maqaa meeshaan taane akkamiin jijjiiramaa je'eetii akkaataa san dura adeemsa qabsoo Oromoo keessatti gameeyyota gootota keenyaa garii maqaa Somaalii Abboo fudhachisanii garii ammoo maqaa Somaalii Abboo san fudhachuu fi dinnaan aartisti Elemoo Alii maqaa keenya malee kan namaan eehamnu jechuudhaan bifa kanaan aartiidhaan calaqqisee ture. Elemoo Studio. Maqaa keenya malee kan namaan eehamu. Maqaa keenya malee kan namaan eehamu. Akkasuma ambaas goosaadhaan hin waamnu. Goosaadhaan hin waamnu. Duris Oromoodha har'aas Oromumaa.
arraas oromumaa maqaa meeshaan taane sakkamiin jijjiirama sakkamiin jijjiirama. Sirboonni weellisaan Elemoo Alii gurra hawaasaatiin gahanii onnee hawaasaatiin qabbaneessan tokkoo fi lamaa miti hankuma dandeenyu keessaa tuttuqaa jirra. Wayituu gammachuu jiruu teenya hellee shaggooyyeen aadaa saba keenya jabeessaa mee aadaa teenya kan jedhuu fi akkasumatti ammas aadaa hawaasa Oromoo keessaa kan kutaalee adda addaa tuttuqee bira dabuudhaan Itoophiyaa fi biyyoottan Afrikaadhaatiif tokkummaa isaaniitiif jechas Elemoo Alii waan sirbe qaba. Africa, welcome, Mama Africa. Sing a song in harmony. We need democracy, Mama Africa. Peace in Africa. Been away so long, I want to come home. Karaa biraatiin ammas Elemoo Alii yaa ilmaan Oromoo hundi walii gala irree tokkummaatiin haayaanu wal jala hamaa fi gungunni ifnee alaan ala xinnoo haa carraayinu waan qabsoodhaaf tola jechuudhaan gaafa gargar bahuun qabsaa'ota Oromoodhaa jidduu dhuftee waan tokkummaan qabduu fi tokkummaa dhabuun rakkina akkam akka fiddu bifa aartiitiin ibsee ture. Ummaatiin haayaanu wal jala hamaa fi gungunni ifnee alaan ala xinnoo haa carraayinu waan qabsoodhaaf tola. Walumaa galatti weellisaan hangaftichi Elemoo Alii turtii baqaa tan biyyoota garaa garaa keessa waggaa 45 guutuu amma arraan tana biyya isaatirraa hidhaan hidhamee ture san eebuu biyya isaa bahuudhaaf akkuma inninu sirboottan isaa keessatti ammaan dura tuqetti mee maal jeelaata. Je'een turreere egaa galtisuma keessaa je'ee jira amma ammoo weellisaan hangaftichi Elemoo Alii yaa biyya too gaarii ansumaan dhaadheessa biitii ofii haadhaa namayyuu jabeessa hangam fagaadhullee galtisuma keessaa akkuma je'ee ture sanitti yeroo ammaan tanaa lafa haadha isaa lafa abbaa isaa tan taate tan dheebochaa fi ture san dachii badhaatuu biyya abbaa isaa dhufee ijaan arkee yaada bara dheeraa bahuudhaaf deema. Kanaafuu jabaa ifii abbaatu ol qabee lalisaa Elemoo Alii seenaatu isa faarsa. Uummanni Oromoo kan bahaa kan dhihaa kan baadiyyaa kan magaalaa akka lakkoofsa warra Awurooppaatti gaafa juun 20 takkaa yookiin jummaa as deemu yookiin waxabajjii 20 takkaa akka lakkoofsa warra Awurooppaatti guyyaa jummaadhaa sa'a 7 yookiin sa'a takkatti Finfinnee Booleetti bu'a waan ta'eef achi dhaabbattanii akkaataa simannaa nama hawwatu kan Oromoo gammachiisee diina naasisu taasistan gammachuudhaan isiniif ibsina. Kanumaan dabalatee gamanumaan dhaamsa keenya qeeroo Oromiyaa guutuutiif dabarsina jechuudhaan seeneessaan qophii seenaa weellisaa kanaa fi qopheessaanis Nuuraan Misbah Oromiyaa Broadcasting Network. Usawan sikutu gadam sahilena, usawan sikutu gadam sahilena.